Maqaan keessanii eenyusaa dhuftanii maatu isinii ta'e immoo maal dhugaa baatu? Maqaan koo Dabalaa Jifaar jedhama. Asuma ganda Gooroo Aanaa kanan jiraadha. 2007 irraa ana dhukkubuu jalqaba. Nama tokkotti yuuni madhu. Kan isitti madhu isa qofatti sitti madha. Kan keessa koo anis keeti, qaamni kootis keeti. Jireetan ejjennoo keessa irratti bichaan kaayaa. Mana yaalas deeme argee jira. Ammaan booda si bichaa bira malee hin ta'u jiraani. Eeganaa booda gaafa torbaan akkas dhufee jiru sabuma kana keessa namni televiziyoonii mo'aa irrattan mucaa tokko arga. Billitii akkana si dhukkubu jedha. Anillee fayyeen jiran jedhe yaa saba Waaqayyoo isinillee warri akkanaa dhukkubsattanii jirtan fayyitanii jirtan maqaa Gooftaatiin. Fayyitanii jirtan jedha anillee fayyeen jira fayyitanii jirtan. Eeganaa booddee namni Waaqayyoo na baasanii as jennaan jaarsi tokko toora kanaan yoo as ba'u ergaan kan isaatii jedhan. Aannan isaa tachna godhanii dhiisanii kunoo na fayyee isinillee fayyaa dhibee qabdan irraa Waaqa amanadhaati fayyaa waa inni isinaa fayyisuun jedha. Waaqayyoon galateeffadhaaf harka keessan walitti buusaa baga Waaqayyo isin gargaare.